jireenya jaalalaa kan jedhame haga yoonaatti hin qabu. Ani maqaan koo Abdii Essin jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee keessatti yeroo ta'u barnoota koos kutaa 1 hanga 10tti achuma magaalaa Naqqamteetti baradhe. Dubbiin akka har'aan turreetii dhaladheen yogguun of hin baru harmeen koo daandii irra teessee na waliin kadhatti. Akka carraa ta'ee harmeen kiyya gara magaalaa Naqqamteetti kan dhufte obbolaan haadha ishee yookiin obbolaan akkoo koo magaalaa Naqqamtee keessa jiraatan yeroo isheen kutaa 6ffaa barattu koottu asitti si barsiisnee barnoota kee barattee nama egeree taata jechuun magaalaa aannoorraa gara magaalaa Naqqamteetti waamanii. Haati kiyyas yeroo sana ijoollee waan ta'eef tole jettee gammaddee harmee ishee eeyyamsiifachuun gara magaalaa Naqqamteetti imala ishee taasifte. Warri darbaa maal na darbuuni amma xiqqootti na galchuuni. Kan jaalala koofan kee beeku amma maal jedhame namni. Magaalaa Naqqamteettis imala ishee erga taasifte booda barumsa ishee kutaa 6ffaan kuttee itti fufuudhaan barachuu eegalte. Kutaa 6ffaas fixxee gara kutaa 7tti dabarte. Kutaa 7ffaas fixxee gara kutaa 8tti dabarte. Haa ta'utii garuu kutaa 8ffaa yeroo geessu wanti isheen hin yaadnee fi jireenya ishee keessatti hin karoorsine tokko daandii jireenya ishee jijjiiruuf jireenya harmee maqe. Kunis guyyaa tokko harmeen kiyya hiriyoota ishee dubbisuuf gara mana hiriyoota isheetti yeroo maqxu kiyyoo hiriyoonni ishee otoo ishee hin beekiin xaxanii fi keessa miilluma isheen deemtee seente. Kanaan duratti mana hiriyoota ishee guyyaa 2-3 harmeen koo deemtee turte. Haa ta'utii garuu guyyaa sadhumaa deemtu kana dargaggeessi harmee koo rakkisaa ture waliin daree tokko keessatti baratan mana hiriyoota isheetti harmee kiyya gudeede. Harmeen kiyyas gudeedamuu qofaan kan hafte taane anis gadameessa ishee keessatti nafe. Harmeen kiyyaa kutaa 8ffaa barachaa jirti. Sanuu kan galtu mana adaadulii ishee bira. Hinumaa balleessaa hanga kanaa balleessitee toon taane balleessaa xiqqoofiyyuu afuuran laatanii fi jireenyi mana haadhaa fi mana abbaa malee jiraatamu maal akka ta'e tilmaamuun homaa tokkoyyuu nama rakkisu. Harmeen kiyyas ulfisheetti guddachaa dhufe. Otoo mana keessaa dalagaa hojjettus mallattoowwan ulfaa tokko tokko kanneen akka nama dadhabee balaqqamus ishee irratti mudatu eegalanii. Adaadoliin harmee koos waan isheen taate irratti beekuu eegalanii. Harmeen kiyyas akka ulfataate marsaa laguu ishee lammaffaa booda homaa beekuun haga kana ittiin ulfaanne. Yeroo kanatti adaadol ishee daa'ima kana gadameessa kee keessaa baaste malee nu waliin jiraachuu hin dandeessu jechuun harmee kiyyaaf yeroo hunda gaaffii gaafachuu fi ishee dararuu jalqabanii. Dhumarrattis harmeen kiyya hin baasu jettee mana adaadolii ishee keessaa baatee mana hiriyoota isheetti deesse. Barumsi ishees achuma irratti dhaabbate. Anaan guddisuufis bu'aa bayii guddaa argite. Dhumarrattis jireenyi yeroo isheetti ulfaatu daandii irratti baatee fuula ishee akka namni beekneef haga dandeessu oftee kadhachuu eegalte. Jireenyi harmee koos baay'ee ulfaata. Yeroo tokko tokko daandii irratti baatee kadhatti. Yeroo tokko tokko immoo mana namaarra deemtee uffata miicituu fi biddeena tushituun ana daa'ima ishee guddifti. Rabbiif haa toluutii akkuma namni garaa jabaatu uumame namni garaa laafus uumame addunyaa kanarratti dhalateera. Guyyaa tokko harmeen koo otoo daandii irratti kadhachaa jirtu roobni guddaan roobe. Manguddoon harmee koo arges baay'ee gadduufiin gara mana isaatti harmee koo fudhatee bakka harmeen koo keessa bultee jireenya ishee gaggeeffattu mana bareedu nuuf laate. Yoo xiqqaates mana sana keessa otoo kaffaltii tokko illee hin kaffaliin waggaa 7 guunne. Waggaa 7 ergan guutee booda adaadoliin haadha koo erga ani jabaadhee erga ani ija godhee gara mana isaaniitti na waamanii. Barumsa koos kutaa 1ffaa na galchanii. Haa ta'uutii garuu ani ijoollee ta'us gochaa isaan harmee koo irratti raawwatan ijoollummaa kootii waan hin dhagahaa guddadheef waggaa 1 ol mana isaanii keessa jiraachuu hin dandeenye. Kutaa 1ffaatii gara kutaa 2ffaatti yeroon darbu harmee koo barbaadeen bakka isheen jirtutti ishee waliin galeen jiraachuun eegale. Harmeen kiyyas of jajjabeessitee boqqolloo fi dinnicha sukkaaree yookiin dinnicha mi'aawu affeeltii daandii irratti gurguruu eegalte. Jireenyi ishee bareedaa ta'uu baatus qofummaan akka ittiin dhagahamneef nama gaarii jedhamne garuu immoo rakkina ishee dhaggeeffatu waliin ana waliin sadii taanee jiraachuu eegalle. Anis hanguman jabaachaa dhufetti namootaaf ergameen kan na ajajataniif ajajame
Harmeen mataa gadi qabbeen barumsa kootu addaatiin kutaa 8ffaan ga'e. Harmeen kiyyas namticha itti heerumte waliin daa'ima godhattee nuti 3 taane. Kutaa 8ffaa yeroon baradhu halkan mana daabboo keessatti ogummaa daabboo tolchuun guyyaa yeroo barnoota kootiin alaa immoo gaarii fardaa oofeen namootaa fi mi'a garaa garaa deddeebisaa jireenya koo fi jireenya maatii koo gargaaruun eegale. Rabbiif haa galatuu abdiis nan godhadhe. Haa ta'uutii halkaniif guyyaa waan hin hojjedhuuf yeroon barnoota koof argadhee itti qayyabadhu hin jiru. Sababa kanaafis barnoota maatii kutaa 10ffaa an darbuu hin dandeenye. Kutaa 10ffaa booddees barnoota leenjii teeknikaaf ogummaa baradheen mana sibiilaa keessatti qacarameen hojjechuun eegale. Hojii kanattis ergan bobba'ee waggaa 4 fixeen jira. Yoo rabbinaan jedhe yeroo gabaabaa keessatti mana mukaa fi sibiilaa kan dhuunfaa koo banadheen jireenya koo nan gaggeessa. Hiriyoonni koo nama jiran hiriyaa jaalalaa qabatanii maatiillee dhaabbatanis anaaf garuu waan kuni salphaatti naan liqinfamu. Yeroo hunda kan ani yaadu rakkina haadha koo fi jireenya isheen kaleessa dabarsite akkanumallee abbaan buddeenaa koo yookiin abbaan manaa ishee rakkisudha. Kanaan booddee garuu jaalallee qabadheen akkuma nama kaanii jireenya giddu galeessaa akkan jiraadhu abdiin qaba. Harmee kiyyaaf haga humna koo soofaa biteen mana kireesseefiin televezyiinii biteefiin ishee gammachiisuuf yaaleera. Bara darbe keessa isheenis rabbi ishee gargaaree qulqulleessituudhaaf hospitaala Naqqamtee keessa ramadamtee jirti. Jireenyi ishee jalqabaa itti dukkanaa'e fakkaatus amma ifaafii jira. Ani ilmi ishee gudheen karaatti agarsiiseera. Akkaaf isaati koo Abdii jettee maqaa na moggaaste. Ana obboleessa keessan Abdii magaalaa Naqqamtee naannoo boordiirraa nagaatti galatoomaa. Barri darbaa maal na darbuuni amma xiqqootti nagatuni. Kan jaalala koo bakkee beeku amma maal jedhame namni. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'u. Guyyaa har'aa xalayaa obboleessi keenyi dargaggoo Abdii naaf ergiteen hin ka'e. Seenaa jireenya Abdii anis boqonnaadhaaf gara biyyaa galeen gurra kootiin abbaa masaarraa dhagaheen haala kanaan isiniif hin qindeesse. Neetwoorkiin 3G intarneetii yookiin yuutuubii hojjechuuf upload gochuuf waan natti ulfaateef tamsaasa koo kallattii guyyaa addaatiin ture. Anis dhiifama gaafadha. Haa ta'uutii garuu seenaa mi'oo kana madda isheerraa isiniif qabadheen dhufeen kunoo tokko jedheen isiniif jalqabeera. Obboleessa keenya Abdii rabbi kanaan olitti siifi harmee kee si haa milkeessuun jedha. Jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 akka irraa barattaniif hubannoo cimaarraa akka argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Laayikii fi sheer gochuun deeggarniin na waliin tura. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaa haaraa taatan subscribe gochuun maatii kiyya ta'a. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammata Shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Akkaafuu haati Abdii jettee sa moggaafte fayyaa ta'a. Barri darbaa maal na darbuuni amma xiqqootti nagatuni. Kan jaalala koo bakkee beeku amma maal jedhame namni. Barri darbaa maal na darbuuni amma xiqqootti nagatuni. Kan jaalala koo bakkee beeku amma maal jedhame.